Oduu gammachiisaa baga gammannee baga gammaddan Oromoon hundumtuu hunda caalaa uummanni Itoophiyaa hundi keessan baga gammaddan jechuu barbaada. Fiilmii yeroo dheeraaf biyya namaatti ilaalaa ture akkasumallee televezyiinaa fi wantoota adda addaa irratti weebsaayitoota adda addaa irratti birriifa kaffallee kan ilaalaa turre. Har'a garuu Oromiyaa keessatti ilma Oromoo Leencoo Fiqiruutiin barraa'ee eebbifamuuf deema. Har'a za'aa booda namni tokkolleen irraa hin hafinaa. Febraarii 23 har'a sa'a booda ni eebbifama. Galmi inni itti eebbifamu Bihiraawi Teetiraatti ni eebbifama jechuudha. Guyyaa har'aa oduu gammachiisaadha. Dhugaa rabbi as keessatti fiilmii kana keessatti duudhaa, aadaa, safuu Oromoo akkasumallee rakkoo fi dararaa Oromoon keessa as kutee fi waan fuulduratti itti deemu hundumaayyuu jechuudha. Aadaaf duudhaa Oromoo hunda kan of keessatti qabate fiilmii kana keessatti ni argattu. Fiilmii kana keessa wanni dhabame tokkolleen hin jiru jechuudha. Waan Oromoof Oromiyaa keessa jira kamiyyuu as keessa argattu jechuudha. Fiilmii yeroo dheeraaf birrii itti kaffallee ilaalaa turre. Akka Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif ilma Oromoo Leencoo Fiqiruutiin kan barraa'ee xumurame jechuudha. Yeroo dheeraa irratti dadhabamaa kan ture. Kaameeraa gurguddaa addunyaatiin kan waraabamee fi kwaalitii ol aanaan kan dalagame ajaa'iba jettan yoo argitan jechuudha. Kanaafuu guyyaan isaa har'a namoonni biyya keessa jirtan eebba fiilmii kana akka irraa hin hafne qeerroo kana akka jajjabeessitan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna. Akkuma amma viidiyoo irratti argaa jirtan viidiyoon isin argaa jirtan kuni viidiyoo isaan irratti hojjetani jechuudha. Fiilmii isaaniiti jechuudha. Gaggabaafamee beeksisaaf kan gadi dhiifame jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo Oromoon sadarkaa kanarra geesse jechuun hedduu gammachuu guddaan ibsuu barbaada jechuudha. Dhugaa rabbi sadarkaa kanatti ilma Oromoo arguun anaaf gammachuu guddaadha. Ana caalaa uummata Oromootiif gammachuu guddaa akka ta'e abdiin qaba jechuudha. Kanaafuu qeerroo kana jajjabeeffamuu qaba. Waa hillan isa waliin dalagan dadhabbii dheeraa birrii guddaa irratti baasanii kaameeraa gurguddaa addunyaa kireeffatanii kan qabaniin itti bitanii haala kanaan dalaganii uummataaf dhiyeessanii jiran. Hedduu fiilmii kana yoo argite ni ajaa'ibda. Dhugaa rabbii hin dinqisiifatta. Mana keessatti kan teessee ilaaltu kophaa, alatti kan baatee ilaaltu kophaa, bakka walgayiitti kan ilaaltu kophaa. Hedduu namatti tola. Dhugaa rabbii amazing viidiyoo ajaa'ibsiisaa isiniin jedhe. Dhugaa rabbii viidiyoo kana ilma Oromootu haala kanaan hojjete jedhee hin yaadamu. Tasumallee bakka filmoota gurguddaa akka biyyoota Turkii fa'aa akkasumallee biyyoota Hindii fa'aa biyyoota gurguddate keessatti dalagamu akkasumallee onlaayinaan birrii gurguddaan kan gurguramu ilaalumaafuu birrii guddaa itti baastee kan ilaaltu jechuudha. Filmoota biyya gurguddatanii fi akkasumallee akkuma beekamu aartiin biyya tokko keessatti shoora guddaa taphatti. Akkasumallee maqaa biyya sanii ol kaasuu keessatti addunyaa irratti wanti hanga aartii maqaa biyyaa ol kaasuu fi gadi cabsalleen hin jirtu jechuudha. Isinii galee kana keessatti filmiin amma hojjetame kun Leencoo Fiqiruutiin barraa'e kun ajaa'iba. Duudhaaf aadaa Oromoo akkasumallee waan Oromoon keessa turtee fi waan Oromoon gar fuulduraatti tarkaanfatu deemtullee kan of keessatti qabatee jiru filmiin kun waan amma keessa jirtuu fi kan dabarse hundumaayyuu kontirool godhee kan qabatu jechuudha. Akkuma Itoophiyaa miti akka Afrikaatti filmiin kun riikaardii cabsa jedheen eegaa jira jechuudha. Maaliif filmii akka kanaa Afrikaa keessatti argellee hin beekan. Dhugaa rabbii filmii hedduun daawwadha. Filmii tokko argee hin beeku jechuudha. Filmii akka filmii kanaa jechuudha. Yoo biyyoota akka Hindiyaa fa'aa akkasumallee Turkiyaa fa'aa akkuma reefu maqaa isiniif dhahe biyyoota filmiin akka addunyaa irratti beekamantu jira. Biyyoota gurguddootti jira jechuudha. Yoo biyyoota akkasiisan taate malee Afrikaa keessatti takkaa filmii akkanatti dalagame argee hin beeku jechuudha. Kuni dadhabbii guddaan itti dadhabamee waan rakkoo fi gidiraa uummanni keenya keessa jiruu fi keessa darbe hunda kan kontirool godhee qabatu kwaalitii ol aanaan fuul HD'n kan dalagame jechuudha. Nama hundaattu akka tolutti qooqa nama hundaaf galuun giddu galeessa godhamee kan dalagame filmii Leencoo Fiqiruutiin barraa'e kanaan arga jechuudha. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Ajaa'iba laalteen quuftu bar. Bira teesseetuma laalteen quuftu filmii kana. Mee gadhiifama filmiin kun eebbi isaa har'a. Garuu wanti aadaa ta'e tokko Itoophiyaa keessatti yeroo hedduu filmii namoota hedduu inuma eebbisiifama. Eega filmiin eebbisiifamee xumuramee boodanii filmichi sun karaa kana kutee hin arginu. Annaan fi akka kiyyatti
daawwattoota keenya kabajamoo wanni kun yoo soba ta'e mee komentii jalatti barreessaa. Akkasumallee yoo anuma qofa taatellee mee sima qofa jedhaa komentii jalatti naaf barreessaa. Filmiin hedduun Itoophiyaa keessatti ni eebbifama. Mootummaatu onlaayinii irraa buusaa, isaanumatu onlaayinii irraa buusaa, immoo weebsaayitoota nu hin beekne irratti maxxanfama ta'e akkasumallee yookaan CD'n gurgurama ta'e hin argan ni eebbifama. Filmii hedduutu eebbifame. Kwaalitiin hanga filmii amma eebbifamu deemuu kanallee ga'uu baatu haa ta'u filmii hedduutu eebbifama akkuma argaa turre. Garuu filmii hedduu eebbifaman keessa hanga ammaa onlaayinii irra kan jiru argeen beeku. Filmoota hedduutu eebbifama. Yeroo eebbifamee boodan tana buutee isaa hin arginu. Achi buutee miila bakar waaree ta'eeti achumaan dhabama. Kunillee maaliif akka ta'ee hin beeknu. Kanammoo mootummaalleen furmaata godhuu qaba. Akkasumallee warreen filmii hojjetanilleen ummanni isaanilleen akka irraa baratuu fi hawaasni akka irraa baratuu fi akkasumallee hawaasa birattillee jaallatamummaa guddaa akka argataniif filmoota eega eebbisiisanii xumuran boodan gara hawaasaa fiduun dirqama jechuudha. Eebbisanii eega xumuran boodan immoo filmiin sun tana buutee dhabuuni ummata birattillee beekamtii ofii gadi buusuu sadarkaa ofillee gadi buusuu ummanni immoo gaafa eebba filmii jedhan carraa itti aanu yookaan samboodan filmoota samboodan eebbifamuuf dhufan irratti hirmaannaan ummataa baay'ee gadi bu'aa deema jechuudha. Because kan duraatu bakka inni bu'e hin argine waan ta'eef sigalee ummanni irraa qooda hin fudhanne waan ta'eef. Kanaaf filmiin eega eebbifame boodan hawaasaaf ifa tahuu qaba. Eebbisallee akkuma yeroo eebbaa hawaasaaf karra banaa gootan foddaa onlaayiniillee yeroo eebbiftan boodan hawaasaaf banaa tahuu qaba jechuudha. Hawaasni arguu qaba, ilaaluu qaba, irraa baratuu qaba. Dhaloonni sana boodaan dhufu filmii san caalu saba kanaa fi biyya kanallee maqaa ol kaasuu danda'u akka irraa hojjetuu danda'utti kaa'uu qabdan jechuudha. Keessanii darbuu eega hojjetuun isinirraa hin oolamin dhalootaaf keessanii darbuu qabdan jechuudha. Wanni hundinuu ni darba. Bakka tokko hin taa'u. Teekinooloojiinis jijjiiramaa deema. Iddoo tokko hin taa'u waan ta'eef dhaloonni sana boodan dhufu kaleessa diraamaa xixiqqoo akka fakkeenyaaf dirree wuud fa'aatu ture. Akkasumallee kan abbaan lataa fa'aan dalagan diraamaa tokko ture. Sunirraa jijjiiramaa ol guddataa dhufee gara filmiitti dhufe. Warreen amma fakkeenyaaf Tooppiwaaniin daawwatamaa jiru kanneen akka Irkoo fa'aatu jira jechuudha. Warra Tooppiwaaniin amma daawwatamaa jiru jechuudha akka Itoophiyaa keessatti waan jara Habashaa hin ta'iniin alatti jechuudha. Kan filmii diraamaan Oromoo jechuudha. So kanaaf wanni hundinuu jijjiirama guyyaa guyyaan jijjiiramaa dhufa. Dhaloonni kana boodan dhufu filmii amma abbaa malkaa jedhu kana filmiin Leencoo Fiqiruu barreesse kun dhiifama waliin maqaan isaa abbaa malkaa jedha jechuudha. Mata duree abbaa malkaa jedhu qabatee dhufe. Dhaloonni kana boodan dhufu immoo filmii Leencoo Fiqiruu kanarraa baratanii kana caalaa filmii abbaa malkaa kana caalaa hojjetuu dandan jechuudha. Haala qulqullina isaatis, kwaalitii isaatis akkasumallee waanuma hundaanu jechuudha. Filmii kana caalaa hojjetuu gatii danda'aniif kan irraa hojjetamuu danda'u yoo har'a filmii kana kaayanii darbanidha. Filmii eega eebbisiisan boodan immoo achi buutee miila bakar waaree godhanii biraa deemuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf filmiin kun filmii seena qabeessaa akka Itoophiyaattis akka Oromoottis waan biyyallee maqaa ol kaasuu fi biyyattillee gurra godhaa fi akkasumallee biyyilleen dhaloonnisillee irraa baratuu danda'u waan ta'eef waan namni hundi keessatti uf laaluu danda'u waan ta'eef filmiin kun eega eebbifame boodan onlaayinii hundaan akka ummataaf qoodamuu fi akkasumallee ummataaf akka banaa ta'u foodaan onlaayinii akka banaa ta'u irratti dalagamuu qaba jechuudha. Filmoota kana dura eebbifaman hedduu tana buutee isaa hin argine jechuudha. Ana qofa ta'ee fi immoo nama hunda ta'ee hin beeku. Hin argine filmoota hedduu. So kanaaf ummanni ilaaluu qaba irraa baratuu qaba jechuudha. Nulleen kana ilaallee waa hedduu sirreeffatuu dandeenya. Waa hedduu dalaguu dandeenya. Dhaloonni nu boodaan dhufu immoo kana caalaa dalaguu danda'a jechuudha. Dachaa kanaa godhee dalaguu danda'a jechuudha. Teekinooloojiin illee jijjiiramaa deemti. Dhaloonnis jijjiiramaa deemaa jechuudha. Qaramaa deema jechuudha. Kanaaf asumaan immoo qeerroo qaxalee dargaggeessa amma lafaa dhufaa Leencoo Fiqiruu galatoomi jennaani filmii akkanaa qopheessuu keetitti dhugaa rabbi I'm very happy hedduu sitti gammada. Dhugaa hedduu gammadaadha filmii kan keetitti jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaan nu dhagama. Gammachuu guddaan si eegaa jirra.
akka eebbifameen immoo akka guutuu isaa nuuf maxxansitan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Namoonni dhiyeenya keessafuu biyya keessa jirtan jechuudha. Eebba filmii kanarraa akka hin hafne yeroo muraasa booda gara eebbatti seenama jechuudha. Akka hin hafne asumaan dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya daawwattoonni keenyallee hundumti keessanuu deemtanii jajjabeessuu qabdanii yeroo inni gadhiifame liinkii isaa sheer godhuun laayikii godhuun komantii babbareedaa barreessuun jajjabeessuu qabdan. Qeerroon kun waa hedduu dalaguu nama danda'u amma boodallee waa baay'ee akka dalaguu danda'u abdii irraa qabna. Kanaaf jajjabeessuu qabdan jechuudha. Hundi keessanuu jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Guyyaa guyyaan oduu odeessaaleen keenya akka isin dhaqqabuuf fuula yuutuubii Oromaan sabskiraayib godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatina. Viidiyoon akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf laayik sheer gochuu hin dagatina. Daawwattoota keenya sagantaan keenya kanarraa asuma irratti goolabamaa sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.